namoonni yeroo jalqabaaf gara kana dhuftan ortodoksiin musliim waaqeffataan yeroon kun kan keessan. If it is your first time to come here from different religion, Orthodox, Islam, waaqeffata. Dhaabadhaa kaati. ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ የመጣችሁ ከእስላም ከኦርቶዶክስ ከዋቄፈታ ከሌሳ መነ ጎፍታ ከሰ ከን ጅርተን ኢፍተኒ ከን ገረ ቦዳት ዴቢተን ቤተክርስቲያን ያልሄዳችሁ ወይንም በጌታ ቤት ኖራችሁ ወደ ኋላ እየተመለሳችሁ ካላችሁ እስንስ ካዳ በዳ እናንተም ተነሱና በእግሮቻችሁ ቆሙ። ፊጋ ገረ አርሳስ ኮታ ከዚህ በፊት በጌታ ቤት ቆይታችሁ በተለያየ ምክንያት ወደ ኋላ እየተመለሳችሁ እናንተም ወደ ፍለፊት ኑ። If you have been in the church for a long time and now set back because of different addiction, now it's a time to you to dafa come to the altar. You are all welcome. The Lord loves you all. Lift up your two hands to the Lord and follow the prophet. Gofta Jesus ani nama cubbamaadha nattaraarami arraakaasi dhiiga keetiin cubbuu koo hundumaa narraa qulleessi maqaa koo galmee jireenyaa irratti naa caafi arraakaasee biyya lafaa seexana hojii fooniif dhiigaa ganeera mucaa kee waan na godhatteef si haa galatu. Amen. Toora galaa gubbaa dhaqaati gorsa fudhadhaa dafaa deebisaa warra laayiniin jalqaba wanta ta'eef warra wanni.